family akkam jirtu YouTube dha. Akkuma beekamu gaa kana dura waa'ee forex wajjin waan ol qabatu viidiyoo adda addaa isiniif hojjechaa turuun kun yaadama. Akkasumas forex hojjechuuf maal barbaachisa jedhee waa'ee Binance platformoota adda addaa isiniif hojjedheera. Akkasumas basic wanta ta'an qabu wantoota bu'uura ta'an forex hojjechuudhaaf waan nu fayyadanii waa'ee support and resistance level maal akka ta'e bearish ወይ bullish jechuun maal akka ta'e viidiyoo isiniif hojjechuun kun yaadatamaa jechaadha. Achi jalatti namoonni yaada adda addaa naa kaaftan jirtu. Jalqabumaa kaasii na barsiisii kun dhaaf hin galle warreen jettan jirtu. Normaalii beesikii irraa kaasnee itti fufnaa kun beesikiidha jechaadha. Kanaaf akkasumas telegram chaanaalii create nuuf godhi jettaniitu isa yeroo dhiyootti nan godhachaadha. By the way forex trading ammattanii amma hojjechuun hin danda'amu. Normaalii konseptii tuun qabaatin jechaadha. Maaliif maarketii guddaadha. Maarketii namoonni lamni adda addaa warra Ameerikaas, warra Indiyaas, warra Arabaas hundumtuu kan irratti participate godhan waan ta'eef ogummaa wanta sanaa wajjin familiar ta'uu danda'uu qabna jechaadha. Experience ta'uu danda'uu qabna akkasumas professional trader ta'uu qabna jechaadha. Hinti hundumasaa chart trading maal akka ta'e karansoonni maal akka ta'anii warreen gurguddaa minor currency major currency warreen jedhaman maal gold jechuun maal jechuudha. Akkasumas indikeetarii sirriitti fayyadamuudhaan jechaadha bu'uurarraa kaasnee sirriitti argaa understand gooneeti jechaadha forexiin kan hojjetamu. Kanaaf ammattanii amma gatiin viidiyoo kan hojjedhee waa'ee forex hojjedhee fi trediitti galtanii gaafa nyaatamtanii birriin keessan gaafa san jalaa nyaatamu forexiin gaambilingiidha. Forexiin iskaamiidha jettanii akkasiin haasoftan gatiin barbaannee fi more konseptii akkasiin qabaattanii akkasumas ogummaas akkasiin qabaattanii fi asumaanii rekommand isinii gochuun barbaadaa jechaadha. Har'a immoo maaltu nu barbaachisa kan jedhu akkuma isa darbee beesikii wanta ta'e isiniif hojjechuun dhufe jechaadha. Bid jechuun maal jechaadha? Ask jechuun maal jechaadha? Askprice fi bidprice akkasumas stop loss take profit fi buy limit order akkamittiin akka gochuu dandeenyu kanan isiniif qabadhee dhufe jechaadha. Trading keessatti gaafa trading setup mijeeffannee gaafa intaarii seennu yookaan gaafa binnu yookaan gaafa gurguru ta'uu danda'a. Achi keessatti stop loss ni jechaadha. Maallaqi keenya akka nu jalaan nyaatamnee fi walumaa gala stop loss jechuun maal jechaadha? Gaafa maarketii keessatti fakkeenyaaf gooldiin binna jennu gooldii keessatti buy jenneerra gooldii erga binnee booda stop loss kaa'uu qabna akkasumas take profit kaa'uu qabna jechaadha. Maarketiin suni ol ba'uu danda'a yookaan bu'aa nuuf argamsiisuu danda'a akkasumas immoo gadi bu'ee maallaqa keenya nu jalaa nyaachuu gatii danda'uu fi fakkeenyaaf doolaara 100 qabdu jennu doolaara 100 keessaati tireedii gaafa intarii seentarii guyyaatti doolaara 5 immoo 10 kan isin riiskii gootanii jechaadha. Kanaaf pipsiidhaan erga cheek gootanii booda stop loss doolaara 5 gara akkanatti hin darbine barbaadattanii sarartanii keessuu jechaadha. Brookeriin keessan normaalii gaafa doolaara 5 irra ga'u isinii baasaa jecha doolaara 5 nyaatamtan jechaadha. Take profit jechuun immoo akkasuma kana normaalii achi keessatti baay'ee erga gootanii booda bu'aan fudhachuu barbaadu amma miidhasa jedhu jechaadha. Just pilaanii qabaachuu dandeessu weekly daily pilaanii gatii qabaachuu dandeessaniif jechaadha. Baay'ee erga gootanii booda guyyaatti doolaara 10 bu'aa argachuun barbaadu yoo jettan jechaadha. Doolaara 10 pipsiisaa cheek gootanii achirratti order gootu jechaadha. Gaafa doolaara 10 irra ga'u bu'aa keessan fuudhee ba'u jechuudha. Take profit jechuun walumaa gala ingiliffisaa gaafa afaan oromootti hiikamu bu'aa gofadheen ba'u yookaan naabaasii jechuudha jechaadha. Achi keessatti askii fi bid jechuun maal jechaadha? Gaafa haasaan dhageessuu dandeessu miidiyaa irraa jechaadha. Ask jechuun normaalii gaafa diil gootan achirratti seel kan isin gootan yookaan kan isin gurgurtan yoo ta'u bid jechuun immoo kan ittiin bittan yookaan baay kan ittiin gootanidha jechaadha. Achi keessatti spreed wanti jedhamu jira gaappiin jira fakkeenyaa fi askprice fi bidprice chaartii irra gaafa gashitan jechaadha. Masmaroonni diimaa fi magariisaa fi gaappii yookaan masmarri ta'e bal'atee hin jiraata gidduu keessatti jechaadha. Inni spreed jedhama jechaadha. Spreediin suni differeensiin isaa immoo bal'ataa deemu fakkeenyaaf gaafa tireedii seentanii dafee fakkeenyaaf tokko tuqaa 5 irratti yoo gootan jechaadha. Gadi bu'een immoo negatiifa keessanii akkasumatti birookeriin kan isaan irraa argatan yookaan bu'aa isaan irraa argatan achi spreediin suni gaappiin suni spreed jedhamti jechaadha. Akkasumas buy limitii fi sell limitii kan jedhaman immoo jiru jechaadha forex keessatti. Sell limit jechuun normaal fakkeenyaaf chaartii keessatti maarketiin tokko baay'ee ol ka'ee jira jennu yookaan gadi bu'ee jira jennu gaafa baay'ee ol ka'ee jiru just sell limit gaafa taate gootanii iddoo tokkotti sell limit order gootu jechaadha. Sell limit jechuun iddoo sana gaafa galu sell isiniif jalaa yookaan sell isiniif godha jechaadha. Buy limitiinis akkasuma fakkeenyaaf buy gochuu fi gaafa maarketiin buultee ol bu'aa trendii gaafa hojjetu asmara sana irratti buy limitii gaafa galtanii iddoo akkasirratti baay'inaaf godhe jettanii brookerii keessan ajajuu jechaadha. Kanaaf maal akka ta'e immoo iskiriinii irraa waliin ilaalla asirraan hordofuu dandeessu. Akkasumas chaanaalii garaagaraa qabna TikTok chaanaaliis, YouTube chaanaaliis
yeroo dhiyootti immoo telegiraamii iskiriipti godhee siginaalii achirratti isiniif nan gadhiisa jechaadha. Kanaaf YouTube chaanaalii koos subscribe like share godhaa na faana ta'a jechuun barbaada. Akkasumas TikTok chaanaalii koos like share follow godhaa. Thank you. Okay, sammaa waliin ilaala jechaadha. Asirraa akkuma argitanii fakkeenyaaf kun tradingii biiroo jechuudha. Askprice fi bidprice'n walumaa gala fakkeenyaaf asirra jira jechaadha. Just marketing kuni itti kanatti bidprice yookaan just buy gallamti fakkeenyaaf addatti buy gaaf dhugatii marketing gadi bu'ee jiruu fi just asirratti nufee gadi bu'een galfiin kaandilee erga hojjetee booda asirratti almost up trend hojjetee jechaadha. Just buy gochuu fi setup bareedaadha. Kanaaf buy gallee jennu normaali jechaadha. Itti kanatti egaa buy erga seennee booda normaali bid isheen jettu kuni itti kanatti buy jedhamti jechaadha. Okay, isa booda asitti immoo normaali marketing kun ol ba'eeraa jennu. Up trend hojjetee qixa kana ga'eera. Just violet candle tokko hojjetee jira asitti. Then gadi bu'aa gaafa jennu maa just asitti askprice jenna jechaadha. Wanni kuni just salphaadha yookaan clearidha jedhee yaada. Okay, gara biraadhaan immoo buylimit fi sell limit ni jedhamu maalidha? Marketing kuni qixa kana jira jennu just qixa kana jira jennu maal goona buylimit keenya yookaan sell limit keenya qixa kana goona jechaadha. Sell limit keenya qixa kana erga gallee booda marketing kuni asii ol dhufee asirra erga dhufee booda qixa kanatti nuuf maal nuuf gala? Sell isa jedhu nuuf gala jechaadha. Sell limit jechuun brookerii yookaan just access ta'uu danda'a FBS ta'uu danda'a brookerii nuti fayyadamnu. Qixa kanatti maal nuuf gala? Sell limitiin keenya ergas ta'eeti ofuma isaan sell goona jechaadha. Qixa kana goone nuti wanta hojjennu hojii keenya hojjetachuu ni dandeenya jechaadha itti amannee jennaani. Then buylimit ni jedhamu maalidha? Akkuma kanaati wanta adda ta'e hin qabu. Buylimit jechuun immoo marketing goda kana jira. Normally qixa kanaati gadi bu'aa jira jenna. Qixa kanaa gadi bu'aa gati jiruu fi around here maal gallaa buylimit keenya jechaadha. Marketing erga dhufee booda qixa kanatti maal nuuf gala? Buy nuuf gala jechaadha. Buy erga nuuf galee booda just iddoo sanatti take profit fi stop loss keenya kaa'achuu ni dandeenya jechaadha itti amannee jennaani. Just kunis sanaajiin wal fakkaata. Marketing dhufee sirra bu'ee asirraan gadi sokkee jechaadha. Around here sell limit yoo gallee kuni profit keenya ta'uu danda'a yookaan bu'aa nuti argannu ta'uu danda'a jechaadha. Then asirra erga dhufee booda gidduu kanatti double bottom erga hojjetee booda asirra dhufee ol ba'ee jechaadha. So kanaaf akka kanatti buylimit fi sell limit isa kan argateeti. Take profit fi stop loss maalidha? Warra jettanii fi normaali take profit jechuun bu'aa akkasii naaf akka yookaan bu'aa akkasii fudhadheen ba'a jennee maarketii tokko keessatti bu'aa yookaan seelii erga gallee booda seetaapii mijataa keessatti take profit jechuun just asitti fakkeenyaaf bu'aa goone jechaadha. Seetaapii gaarii gaafa ta'u qixa kanatti bu'aa erga gallee booda around here bu'aa erga gallee booda asitti take profit keenya qixa kana goona jechaadha. Ibsiin ergaa depend on our lot size. Lot size keenya guddaas xiqqoos ta'uu danda'a. Lot size immoo kan nuti fayyadamnu kapitaala keenya irratti depend ta'aniitu jechaadha. Lot size 0.05 fi 0.01 ta'uu danda'a. Sun kan lot size kan nu fayyaduu fi more risk management fi jechaadha. Around here pipsii lakkoofne asitti take profit keenya qixa kana gaafa ta'u marketiin ofii masaan kun sigaa yookaan doolaara 10 doolaara 20 ta'uu danda'a. Dosa keenya irratti dippendi taasisanii jedheera. Itti kana gaafa ta'u maarketiin ofii isaanii kaanu baasaa jechaadha bu'aa nuti fudhanne nuu kenne. Then stop loss jechuun immoo maal jechuudha warra jettanii fi stop loss jechuun walumaa gala stop loss jechuun kana caalaan kisaaru kan kana caalaan nyaatamu birrii koo jennee kan nuti brookerii keenyatti himannuudha jechaadha. Just risk goonee fakkeenyaaf namni tokko hojii daldalaa yookaan hojii inni gada jennu inni gada yoo jennee 100 qabatee waan akkasii just raw material yookaan goolii ta'uu danda'a yookaan waa tokko yookaan zayita bituu danda'a. 100 sana keessaati doolaara naannoo 10,000 nan nyaatama yoo jedhe 10,000 sana yeroo risk godhaa jechaadha. 100 keessaa 10,000 gaafa kennu isheen sun loss jedhamti yookaan isan nyaatame yookaan isan kisaaree jechaadha. So stop loss jechuun maarketii keessatti yookaan forex keessatti immoo maalidha? Asitti doolaara 5 yookaan fakkeenyaaf 100 qabna jennu 100 keessaati trading yookaan forex trading jalqabne gaafa seennu doolaara 5 nyaatamne doolaara 5 risk goone iddoo isaa keenyatti seenna. Gaafa dhufu maarketiin gadi bu'ee jennaani doolaara 5 caalaa birrii keenya yookaan maallaqa nuti qabnu nyaatamnu jechaadha. Ofuma isaan doolaara 5 fudhate just brookeriin keenya nu baasa jechaadha. Doolaara 5 sana akka kisaaru yookaan doolaara 5 caalaa akka nutti hin darbine goona jechaadha.
Inni kuni kanaaf nu fayyada. Stop loss fi take profit by the way baay'ee crucial waan ta'eef kan more kan nu fayyadu. Isa malee tradingin normally just recommending godhamu jecha. So kanaaf isa kan erga jenneeti booda kana fakkaataa jechaadha as basic level dha kuni normally advanced ta'aa fadeemu bal'inaan kan isin wajjin discuss gochaa barannu ni ta'a. Telegram channel create na godhachaa jirani. Namoonni interestii trading barachuuf fedha qabdanii achirraan ol argine discuss gochuu ni dandeenya. Egaa strategy gosa adda addaa jira akkasumas experience immoo kan waggaa dheeraa jiraachuu danda'a trading keessatti perfectly namni ta'e hin jiru. Maaliif just marketii gadi ta'ee fi marketii sana wajjin sammuun keenya waan trend godheedha jechaadha just. Iddoo namni tokko iddoo kanatti gadi bu'a jedhee yoo amane marketiin ol ba'uu danda'a. Just chart trading fi strategy fayyadamnaan analysis goonu wajjiniin familiar taane jennaani. Profitable trader yookaan consistently trade profitability ta'uu ni dandeenya jechaadha. So kana fakkaata warreen haaraa taatanii naaf ta'a wajjiniin nan baradhattanii warra amantanii YouTube channel keenya fayyootuu fi like share subscribe godha. Yaada qabdan comment jedhanaaf kaachuun barbaada. Thanks for watching.